guutuun eenyu maqaan kee? Falmataa dhaqee falmataadha. Falmataa eenyu? Jaalata. Falmataa jaalataati miti falmataa eenyu ta'e buleessa kiyyaa dhugaanatti. Dhugaatu Laa sitti rabbi. waan biraan akka jibdaa iddoo dhaloota keetiin No, never. Si kijibaan jiru warra dhugaa sitti maaraan. Ne wallahi. falmataa Jaalata. ganda keessan qabsaadhaa fakkaataa kan maqaan. Eeshi umrii kee Umrii nama 27. Bubbuleera. dhalataa eessaati? Arsi. Eessa jiraatta? Dubai UA. Kopheen tee qotoree meeqa? Qoxoree 40 takka. Kiiloon tee kiloogiraama meeqa? Ha? Kiloogiraamni kee meeqa? Kiloogiraama ammaan tana 76. Gaafa biyya jirtu meeqa? Gaafa biyya jiru 70. Dubaay eega dhuftee hagam takka? Dubai eega dhufee ji'a 7 akkas. Ji'a 8 kiloo 8 daatee? Tana dura fuutee? Ilfuun Qammastee? qammasee Jaalalaan qabamtee ni beektaa? nin beeka yaa. Akkam si goote? Gaafan dura na qabdu. Gaafa dura na qabdu jaalallee micoota akkan jaaladhe. Haadhee? Onneen kiyya kun beekta yoo isii argu yeroo hundaa ofiitti dubbachuu sodaadha hin jaaladha garuu gaafachuu sodaadha beekta onneen kiyya sun girgir neetti beekta. Akkas tatta'a ture. Girgir. Yaa. Yaa waan namni hedduu mudate. Onneen girgir jetti. Girgir. Okay. Kaartoona moo xaasaa? No, taasa malee kaartoonaa miti. Xaasaa. Ibsa. Oh. Hingilan mi'iraati nyaachuuf ta'a. Kottu hojii nyaadhu. Okay. Xaasa. Okay, kabajamtoota hordoftoota keenya maqaan isaa Falmataa Jaalataa Ja'a waggaa 27 Arsii dhalatee ammaaf Dubaay jiraata. Egaa Dubaay dhufee ji'a 8 ji'uma 8 kanatti kiiloo 8 ta'ee duraan kiiloo 70 ture amma 78. Tana dura fuunee garuu tuqee jira. Haa ta'u garuu immoo tuqosan keessatti kaartoona miti xaasadhaa jira. Deebisee immoo jaalalaan qabame onneen girgir nataati jaa hoggan ishee argee dubbisuun hin sodaadha. Akkas jaa waan sana raafe waan biraa ulaagaa dhalaa inni barbaadu tarreessinaaf amantaa. Faaxoochii akkam barbaaddame faaxoochii akkam barbaadde? Faaxee ispoonda qabdu. Ispoonda isin laal simmi quxuritti mudhii kana akkasitti addaan bahee jiraa mire lakkoofsa jechuudha. Faaxee ispoondaa qabdu. Eeshi. Tan Oromoo taate sabaan. Oromoo taate. Eeshi Tan Oromoo. sabboonummaa qabdu. Tan sabboonummaa qabdu ka eenyummaa Oromummaa ofitti amantu. Ta sabboonummaa. Oromoo taate sabboonummaa qabda hayyee. Bifaan gara magaalaa filadha. Bifaan gara diimaa kanneen miti garuu gara magaalaatti kan dabdu. Magaala okay. Yookaan mangaa. Okay. Ispoondaa uggatu ispoondaa maali? Makiinadha moo wanni ati jaallattu sun nama moo? Ispoondaa jechuun dabbaa isaa jechuudha. Dabbaa isaa hin jiraa mire duuba isaa kaduu awwaalti. Okay. Daabbaa cinaachaa moo daabbaa? No, ka duubaati ka cinaachaa kan otoo hin taane kan duubaati. Ha duubaa jechuudha. Yaa.
دابا دوباو أما دابا دراو خدرا Lolo kaduraan fedhu. خدران فات دابا دران فدو Yaa. اوكي وروني فاتوتش دابا دران قبل خدبا قبل دابا جناچا اما اكاسما سمن قطري خطاطن قطري كيلو نسا 47 قطري 47 دوكا كيلو 47 غانن نن اف كانتني مو جرا فران كان خساني ني بلساني دالت كمامي انا غرتي Yaa argeera. دي سي مال ناتي تاناتس نتوركي ركوكا بنتوركي تنغرتي اوكي tanto siete Kimaa miisanii fi che mami tano yaa. ay che mami Oye, akam naga naga galata waga. Pamit. oke gammadde kamenu arsiidhaan mee janjanaan arsii wal janaan jettu akkamii asumarraa madaallee kanaafit haa ta'u garuu biyyatti isaan taphatanii bakka bu'anii inni Dubaay bakka bu'aa ishiin immoo Suudii bakka buuti ishiin Suudiirraa jana janti inni Dubaay irraa jana janaan mee eenyurra jaalala beeka dhala arsiiti immoo dhiira arsiiti haasawaan eenyu nama amansiisa madaalleen kan hinaafi jechuudha kanaafuu falmata eegaliif dawwaliif Okay. Sifu salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nageef Jirtaa tala bidde? ishee. Nagaami. Naga baba. Kamit? Naga qaba galata. Jira akkam Jirta? Jira wala yaadamte yaa kana bad. Araan banne yaadamne hin jiraan. Akkam Jirta siya. Jira alhamdulillah. Dhugaa rabbi baay'een si yaade barate maa akkana badde garuu nama illee yaadduumi. Kamit bade dahi. Nagaa jiraan baay'ee si yaade barate nama dawwalu deemgamma maal taatan gasaa kana maal jechuudha. Bare yoo si daa wala yeroo hedduu jira bibi hiya alesh akkasi baddu bulok yesi yaada hedduu takka. Jinta isa wacha. Dhugaan banne ani jechuudha yeroo hundaayyuu yoo nyaadhus yoo dhugus bare onneen kan koo barsi mana yaaddi barate yaadaan si bira jira bare. Injetu kan fakkaatu malee osoo yaada na bira jiraate qubana qabda bara namsee kiyya. Dhugaa Kayyi falannee kiyya tiruu kiyya. erga gaafa si bare irraa beektaa ani akka waan maqaa si malee dhala addunyaa kana jirreetti si ilaala bare dhala addunyaa kanarraa si bicha akka waan dhalatteetti si beeka jaaladha ishee. Fakkaata osoo akkas taate baanaan jawwalee anillee akkasuma abii galbee si yaada beektaa si jaaladha. Akka nagaa naa qabda waan ofii. Dalaga biizina godhe malee baay'ee si jaaladha. Jaalalli siif qabu waan jechootaan himee si xumuruu miti ilaalu. San rabbiin beeka waan ta'eef jaalala addaa kana si qaba. Ati eenyu naaf caaltaati kennaa koo badhaasa koo tiruu koo onnee koo hunda caaltuu koo filata koo ishee ati naaf addaa bara. Namiite bar ka duraa hedduu miidhameen jira. Asi daran hedduu si jaaladha habiib galbii. Dhugaamoo. Ati illee na jaalachuu keettiif hedduutti gammada. Garuu fageenya hammaatu maal goona fageenya addaan nu fageesse akka yeroo dhiyoo keessatti arginu abdiin qaba. Inshallah wala gara wala Ni murteessi haala seenii keessaa hin dhufta. Yeroo dhiyoo keessatti na biran geettaa yaadin dafee ishee baay'ee si jaaladha garuu bakka hedduu si jaaladha maal si jarre jechoota itti siimee si xumuruu hin qaban. Jechuun naaf gahaadha miti jaalala siif qabu ani jaalala addaa siif qaba. Maal si jedhare? Asi daran habibi galbii yaani hedduu si yaada hedduun si jaaladha hedduun si kabaja. Inshallah yeroo gabaabduu keessa wala gara anillee si jaalala si yaada garuu akkasitti hin babbadin ishee. Araan hin banne yaani baay'ee si yaada bara si jaaladha bara hin beektu malee bara. An garuu bara nama jaaladhu kana bara yeroo hedduutti waliin jaaladhu hin jiraan miree bakka yeroo dalagaan biizii waan ta'uuf yeroo hundoo si ta'u natti hin tolu beektaa. Sa'aatii ribaa sa'aatii dalagaan beeku si dawala waan ta'eef. Akka biizii taatu hin beeka. Akkuma yeroo jalqaba wal barreessanitti naaf ammallee yeroo san naa laatuu qabda beektaa. Yeroo jalqaba wal qabne biiziin turre maal akkasuma mallee naa laatee na dubbisuu qabda. Abshir dhugaa rabbareeddu koo hojii biizii na godhe malee hin baddu ammaan tana wala garraa abshir yeroo dhiyootti arganna waan ta'eef akkasiif hin yaadini obsumaa miti jireenya waan ta'eef jireenya gargar nu fageesse malee bara si yaadu dhabeetii miti bare garuu ati maaliif akkana si jaaladha garuu maal natti gootee moo wayii natti garuu naaf hin galle.
Hin fakkaatu kaanillee akkasumatti si jaaladha akkasumatti si yaada beektaa. No dhugaa rabbi an baay'ee shakkeera. Erga gaafan si bareeti hin nyaadhu dhuguu shamara hunda na jibbisiisaa. Ijoolleedhuma maatiidhuma kiyyaan silkiin dawaluufi bari. Namoota duraan nagaa gaafadhu iyyuu hin dawaluufi. Si malee nyaata dhuguu bakka nama hundaa irraa na fageessitee maal qabda garuu ati? Baay'ee ulfaata. Bakka manti hin jaa. Kaanillee akkasumatti si yaada beektaa akkasumatti si jaaladha namsee kiyya qaalii kiyya. Sin jaaladha sin kabaja bareeda. Galatoomni ati naaf adda badhaasa bara ati badhaasa yeroo qabaatiin badhaasa akkana argadhee beeku takkaayyuu ishee. Yaa rabbi kee basa kanan godhin kan duraayyuu mana arabaa keessa taa'ee dalagachuu dadhabee sin jira lubbuu kiyya qaalii. Ati si jechuun bara daayimendii warqii naa caalta bara dhugaa rabbi waan itti si madaalu qabu. Anillee akkasuma habiibi kiyya. Maal taatee isaa kanatti maal hafuurri si ta'e akkam jaaluma kiyya akkana si godhamu akkam. Sagalee kan kee dhaga'ee jennaan daran bara hin jiraami mukayyifa natti taate bara mukayyifa onnee kiyyaatti si dhabuu hin danda'u ni beektaami. Hogguun si arge daran namni dhaabbate. Bishaan qorraatti dhugi ishee yeroo akkasii na yaaddu kana bishaan qorraa manaa irra dhugi. Achi booda bakka. Namni jiru beekaa filaanii. Yoon si argu bara hedduu miidhama. Nyaataa dhugaatiin natti hin beekamu beesa. Anis akkasuma an nyaataa dhugaatii osoo hin taane jireenyi kee guutuu si malee bareedu bare. Ati naaf badhaasa addunyaa kanaati. Muwattuu badhaasa addunyaa jiru jireenya kiyyaati bare. Hayyaas qalbii kiyya si gaarii kiyya hayyaas kiyya nagaa naa buli. Inshallah yeroo biraa walii dawwala sin jaaladha kabajamaa kiyya. Nagaatti. Okay, nagaa naa buli bareedu I love you too. Ibsa. Wayyaa rabbiin manqaa. Bakka dhaaba. Annamuma poolisiin ari'u silkii haasawaa deemu fakkaatan isin lameen maal akkasitti walitti fi iyyuun maal soota waliin jalaa jettani poolisa qiyya silkii kaardiin hin dhumtu akka nama silkiin kaardii dhumu akka nagaa fayyaa maal jirta poolisa qiyya maal waan jedhu sana kam goote hundi bakka furtee bakka maal akkana bira yaa qiyya. Ay janajjara dhuma akkasuma. Janajjara tokkosi. Warroonni dandeessan kun live godhiidha warroonni dandeessan. Amma nu baas kaa inni mo'ate adda nu baasi. Adda baasee barlaaneetu hin jira. Dhugattanii hafuuraan tokkottanii an bar hooblaan deema. Janaan arsii qaasa laalu ni biidiya. Haakol kitanii. Waliin ari'u kasirkii gurra. Amma adda baastee. Hafuura walitti baafattanii miima hafuura walitti baafattanii. Amma adda baastee. Galatoomii leenca. Adda baasitti hin jira dhiira muumuu jira. Galatoomii mucatti qabbii kaayee fooloo naa godhan. Fooloo ol godhaa wal dubbisaa. Dhiira muumuu. Fooloo naa godhama. Gadi buusa. Ayyaa sheessan taatolu galatuma. Leencaa gurraacha hin deemin. Hin deemin akkuma sin seeni. Naa? Okay. Isa kana fooloo kannaafi. Isa fooloo kannaa. Fooloo 400 kannaafi isa. 400 namni 400 fooloo si godhaa fooloo deebisi. Okay, nan deebisi. Namni 400 push godhaa dafa. Qoflaantuun egaa dhugumatti qofallee nullee qofalchiisanii janjanaas. Maal haa qofaltaniif bare faniidha waan ta'eef silmaayyuu kan maal bara. Fanillee ta'uu rabbii sunuu misalaa dhaate gistaan akkasumatti wal dubbiftan na fakkaate. No, maal dubbifna yaa akkasuma.